not? Amantiin kiyya kiristaana. Is Christianity a religion? Okay, thank you. Is Christianity a religion? Give me a Bible verse. Kiristaanummaan amantiidha. Amantichi bakka lamatti caqafame. Inni tokko ergaa Phexros keessatti caqafame. Inni tokko immoo hojii ergamootaa keessa caqafame. Iddoo caqafame sana lamaanittu bakka tokkotti kiristaanonni Antookiyaatti amantoonni Antookiyaatti kiristaanota jedhaman jedha. Akkanatti charchii warra charchii Antookiyaa keessatti kiristaanota jedhamanii waaman jechaa hin jiru. Kiristaanummaan amantiidha. Kiristaanummaan amantiidha kan jedhu Baayibilii keessa jira. Kiristaanummaa ani Antookiyaatti bartoonni kiristaana jedhamanii waamamuu isaanii hin gaafanneen. Kiristaanummaan amantiidha hin jedhe Baayibilii keessa jira. Dhaggeeffadhu Baayibilii keessa kan jiru lama. Kiristaana jechuun Yesuus isa Kiristoos duuka kabu'u jechuudha. Moggaasti isaa isarra duuka buutu isaa jechuudha. Namoota halaatu isaan ka Kiristoosicha duuka bu'anidha jedhee maqaa kanatti moggaase. Nuti immoo maqicha fudhannee seektii amantii godhanne jechuudha. Ka Kiristoosii jechuudha nuti isa duuka bu'u jechuudha. Gabaabaa. Ani waa'ee duukaa bu'uun jenne bar dhugaa isaanii. Kiristaanummaan isaa ta'u pheenxee isaa ta'u amantii ta'uu isaa Baayibilii keessatti versii Baayibilii keessaa natti min jedheen amantii kee. Short and brief. Amantii Ingiliffaan naa waame. Amantii kam? Faith or religion? I am asking you that your religion. Religion. R-E-L-I-G-O-N. Religion jechuun garee religion jechuun garee amantii jechuudha. Garee amantootaa jechuudha. Waldaa amantootaa jechuudha. Dhaabbata amantootaa jechuudha. Kiristaanonni nuti jechuudha. Waldaan amantootaa yookiin dhaabbanni keenya kan itti waamamu kiristaanaanii amantaadha jechuudha. Amantiin jennuti amantii faith jenna. Amantaa yookiin amantoota isa jedhuuf religion jenna. Institutioniidha. Institutionii kiristaanaa keessa jiran. Okay, institutioniidha. Thank you. Galatoom. Eenyutti amantu? Waaqayyotti. Waaqayyo isa kamitti amantu? Isa tokkichatti. Isa kam? Isa tokkichatti. Isa Yesuusitti ni amantaa? Karaa Yesuusiin Waaqayyo sanatti amanna. Barsiisa Yesuusitti amanna. Akkam karaa Yesuus Waaqayyotti amanna jechuun akkam? Karaa Yesuus nu barsiiseen Waaqayyotti amanna. Okay. Barsiisa Yesuus ni fudhattaa? Eeyyen. Okay, akkas taanaan Yesuus nama ta'uu ni fudhattaa ree? Yesuus nama ta'e dhufee nama ta'e. Dhufeetu nama ta'e. Waa'ee nama ta'uu miti, naman ta'ee miti, ani namaa jedha. Ni fudhattaa? Waan Yesuus barsiise? Hati amantiin kee maalidha? Ana na gaafatte waan ta'eef wal. Ani amantiin koo Islaama. Islaama. Akka amantii Islaamaatti Yesuus Maariyaam irraa jalqaba. Quraan harkaa qaba waan ta'eef. Waan isin jedhe naa deebisi qo'e. Isan na gaafattaati. Inni xumurra. Yesuus ani namaa jedhee barsiisa Yesuusitti ni amanta yoo ta'e Yesuus nama. Eeyyen. Nama ta'uu isaa ni fudhattaa? Nama ta'e jedha. Nama ta'een jedhu ani namaa ofiin jedhe Wangeelii Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhaga'e isinitti meera isin garuu ana nama akkana ajjeesuu barbaaddu jedhe. Ani nama ta'e dhaggeeffadhu. Ani nama ta'e kan jedhu caqasa baasi amma baasi. Ani naman ta'e jedhu akkuma tamma dubbatte kanatti kan dubbatu ani naman ta'e baasi. Ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhaga'e isinitti meera isin garuu ana nama akkana ajjeesuu barbaaddu jedhe. Ana nama ofiin jedhe Yesuus. Nama dhugaa sana kitaaba keerraan siin jechaa jira bar yoo barsiisa Yesuus hin fudhatta ta'e Yesuus namaaf ni fudhatta ani namaa jedheera Yesuus. Nama ta'uunsaa maal cubbuu qabare? Tola Yesuus nama akka ni fudhattaati. Nama ta'uudhaaf dhufeyyuu. Ani waa'ee dhufuusaa siin hin jenne bar Yesuus ani nama ofiin jedhe nama ta'u Yesuusitti ni amantaati. Obboleessa koo dhaggeeffadhu. Si dhaggeeffachaa jirta. Yesuus nama ta'e.
Sagalee ture, sagalee sanatu foon ta'e. Foon ta'e jechuun nama ta'e jechuudha. Waa'ee sagalee no value of x calculate godhin nagnu derivative biran nagnu qoy asumatti xumurra qoy waa'ee sagaleen foon ta'uu isa boodatti deebina waa'ee Yohaannis tokkotti booda deebina Iyesus ani namadhaa jedheera kanani fudhattaati ani nama jedhe Iyesus nama dhamaaf hin jettu nati Iyesus immoo isa moo situ sarra beeka Iyesus Dhaggeeffadhu kaa. Iyesuus inni macaafa qulqulluurra jiru nama ta'e. Samiirra ture nama ta'e. Ani Iyesuus quraana irras bakka barbaade haa turu ani maarsiirraa pilaaneetii sagalenirra bakka fedhe haa turu isan jenne baran Iyesus ani namadha jedhee nama Iyesus nama ta'uu isaanii fudhattaa nama ta'eera iyyen nama ta'eera Iyesuus nama ta'eera nama ta'uu dhufen sin jechaa jira bar nama ta'uu sin bar ani nama jedhe naman ta'e osoo hin taane ana nama jedhe ana nama Iyesuus kan dhufeefu dhaggeeffadhu obboleessa koo ati barsiisaa quraanaati ani barsiisaa macaafaati Iyesuus nama ta'uu dhufeen sin jedhe nama ta'eera dhufeeti biyya lafaarratti nama ta'eeraan sin jedhe itti fufu nam jira dhugaasaa waan asin jedhe waan asi gaafadhe mee irra deebii naa himi meeti gaaffiidhuma si gaafadhe irra naa deebii Iyesuus nama ta'uu isaanii amantaa akka namatti sirrees guutuu isaa irra naa deebii waan asi gaafadhe Iyesuus nama ta'uu isaanii amantaa eeyyee kan dhufeyyuu nama ta'uuf dhufeen sin jedhe samiirraa ka gadi dhufeyyuu nama ta'uu dhufeen sin jedhe akka namatti gaaffii guutuu nan si gaafadhe Iyesuus ani nama ofiin jedheera nama ta'uu Iyesuus 100% itti amantaa do you believe that inni nama ta'e silayyuu nama ofiin jedha bar nama ofiin jedha nama ofiin jechuutti waan takkayyuu ittiin salphatu tole ani nama ofiin jedhe ati eenyu maal jettaanii Iyesuus moo waanuma macaafni qulqulluun keenya jedhuun jedhaan maal jettaanii macaafni qulqulluun bakka biraatti moo waan biraa jedhaa Macaafni qulqulluun bar sarara tokkitti ati dubbiste miti bar macaafa qulqulluun macaafa baay'ee guddaadha. Versii bakka biraarraa waan biraa Yesuusiin jedhu natti miti immoo tole. Dhaqiitii Yesuus waan jedhuun Yohaannisii tokkorraa ka'ee dubbisiitii tokko 19 sagaleetuu nama ta'ee jedha. Tokkommoo tokko jalqabee Waaqayyo waliin ture jedha. Isa Waaqayyo waliin ture sanatu gara biyya lafaa dhufe. Tole galatoomna. Waaqa meeqatu jira? Tokko. Yesuus maal? Ilma Waaqaati. Malee Waaqa miti? Waaqa lama jiraachuu hin danda'u Waaqa takka. Yesuus ilma Waaqayyooti. Tole Yesuus Waaqadha moo Waaqa miti tole? Ilma Waaqayyooti. Dhaggeeffadhu deebisu. Malee Waaqa miti. Ani waa'ee quraana keetiitiif hin dhibbadhu na dhaggeeffadhu. Hati gaafii dhaggeeffadhu. Waan si gaafadhe naa deebise kaa dhugaasaa indee. Waaqni Iyesuus Waaqadha moo Waaqa miti? Ilma Waaqayyooti. Gooftaadha. Waan macaafni jedhu siif jedha. Malee Waaqa miti? Miti kanaa miti. Iyesuus ilma Waaqayyooti. Iyesuus gooftaadha. Waaqa tokkotu jira. Waaqa sanaaf nama jidduu ka dhaabbatu gooftaa tokkotu jira. Waaqa isa waan hundume tokkotu jira. Karaa immoo wanti hundi ittiin uumame tokkotu jira. Isa kana caqasaanoo deemte natti tola jechuun akkasii. Haa ta'u al tokko na dhaggeeffadhu dhugaasaa laali. Tasgabba waan asiin jedhu qofa na dhaggeeffadhu. Waaqa meeqatu jira jennaan tokkoo naan jette miti. Iyesuus Waaqadha moo Waaqa miti? Yesuus ilma Waaqaati siin jedhee bar gooftaadha siin jedhe. Waaqa miti naan jedhi kaa gooftaa waa'ee gooftummaatti deebina. Waaqadha moo Waaqa miti? Yookiin yes he is God or he is not. Afdhala dhaggeeffadhu afaaniin nan gaafatiin macaafa baasii na gaafadhuuti macaafarraa gooftaadhaan siin jedhe. Dhaggeeffadhu Waaqayyo tokkotu jira innis abbaadha jedha. Iyesuus Waaqadha moo Waaqa miti? Yookiin Waaqadha yookiin Waaqa miti? Short and brief kan man siin jedhe baran. Anamma tarattarratti sitti mun dhufne macaafarraa Waaqa tokkotu jira.
Waaqolii baay'eetu jira jedha. Tokko hin jedhu iddoon waaqolii baay'eetu jira jedha. Macaafni waaqoliin baay'een jiraatanuuf nuyiif garuu waaqayyo inni dhugaan tokkichatu jira jedha. Akkasumas gooftonni dhaggeeffadhu. Yesuus waaqadha moo waaqaa miti? Waaqa tokkichi sun Yesuusidha moo Yesuus miti? Tole. Waaqayyo inni tokkichi sun Yesuusidha moo Yesuus miti? Dhaggeeffadhu. Waaqni inni tokkichi suni isa Yesuusin herge. Gooftaan inni tokkichi suni Yesuus isa waaqaaf nama jidduu dhaabbatudha. Afaanin akkasitti naasa'iin caqase yookiin macaafa qulqulluu baase yookiin quraana baase. Siifin baasa tole. Akkasittiin baase haasa'i. Macaafa of biraa qabda? Qaba'ee. Isaayyaas raajicha baase. Eeshi. Boqonnaa 44. 44. 24 dubbise. Digdamii afur. Yaa. Yehowaan inni si furu inni yeroo gadameessa kee Eessarraa dubbisaa akkanan jedhu. Macaafa qulqulluu varshiniin ani qabadha akkas jedha. Kamirraa macaafa eenyu baafte? Kan baafte? Macaafa qulqulluu varshinii baay'eetu jira kan amma qabadha akkas jedha. Yaahiween Macaafa eenyu baafteeti? Macaafa kan baafte? macaafa qulqulluu kan kiristaanotaa. Tole boqonnaa eenyu macaafa kan baasteen jedhe kutaa kan baafte? Boqonnaa 44 lakkoofsa 24. Tole jedhame macaafa eenyu? Macaafa Isaayaas raajii Isaayaas Tole boqonnaa 44 lakkoofsa 24 jedhe dubbise. 24. Yaahiween inni si furu inni yeroo gadameessa keessa turte jalqabee si tolche akkana jedha. Ani Yaahiwee isa wanta hunda tolcheedha. Ani ofii kootiin samiiwwan akka huccuutti hafeera, lafas diriirseera. Eenyutu kanaan wajjin ture jedha. Galatoom eenyutu na waliin ture jedhamiti Yaahween san. Eeyyee. Okay. Waaqayyo isa kanadha. Yesuusoo isa kamidhaan jedheen. Yaahween kun Yesuus isa Yaahwee kana ta'uu danda'a? Yaahiween isa Yesuusin hergeedha. Tole baay'ee gaariidha galatoomi. Yesuus ergamaa ta'uu isaanii fudhattaa jechuudha. Yesuus habbaatu herge. Hergamaa jechuun eenjilsiisoon ta'in ka hergamee dhufee jechuudha. Malaakti osoo ta'in. I know that. You are saying you are just believing what your Bible say. Jesus is a messenger. I'm not talking about angels. Kanaaf eeshi. Do you believe that Jesus is a messenger? Ergaa fayyinaa fidee gara biyya lafaa dhufe akkas jedheen amanayyuu akkas jedheen lallabayyuu. Yeah, thank you. Jesus is sent by God Almighty. Kana ni fudhatta. Akka ergamee dhufe Waaqayyo Rabbi olaaneen. Eeyyana inni iyyuu jedheera abbaa kootu na erge jedheerannu. Baay'ee gaarii. Atis kanuma fudhachuu qabdatis. Thank you. Gooftummaan Yesuusiif immoo eenyurraa kennameef? Isuma hergatu gooftummaa kana Yesuusiif laate. Baay'ee gaariidha. Gooftummaan Yesuus irraa fuudhama moo fuudhamu? Abbaan irraa fudhachuu ni danda'a yoo barbaade. Yoo barbaadee miti irraani gooftummaan isaa hamma yoomittidha? Waggaa 1,000 booda akka kiristaanaatti namanta yoo ta'e. Sun booda sana booda tajaajilli hergamaan eenyuyyuu hin barbaachisu. Namni Waaqayyoo faana jiraata. Tajaajila inni nuuf laate sana gadi dhufee kasi tajaajilu hin barbaachisu. Thank you. Kanaatiifuu gooftummaan Yesuus ni deebi'a jechuudha. Ni fudhatta. Ni deebi'a. Akkasuma jedha caaffanni iyyuu Qorontosii 15 irra dhaqxee dubbisuu dandeessa. Baay'ee gaariidha. Kanaafuu amma Yesuus Yaahwee ta'uu ni danda'amoo hin danda'u? Yaahiween lama hin jiraatu. Yesuus gooftaadha. Abbaan Yaahiweedha. Yesuus ilma Waaqayyooti. Abbaan Yaahiweedha. Lama hin jiraatu. Thank you. Yesuus ilma akkamiiti Waaqayyoof? Baay'ee gaariidha. Naa deebiste. Gaaffii kan naa deebisteetu. Gaaffii kan naa deebisteetu jirta. Yesuus Yaahwee ta'uu hin danda'u. Thank you.
Iyesuus ergamaadha. Lama ergameetiin dhufe thank you naa deebisteetta. Iyesuus ilma akkamiiti Waaqayyoof? Yaahuweedhaaf ilma akkamiiti? Macaafni qulqulluun dhaqiti Yohaannis 3:16 baasisu macaafni kiyya waan jedhu siif jedha. Jedhe nan baasaa. Eh? Yohaannis 3:16. Joon ilma akkamiiti? Isa tokkicha. Hmm? Isatti kan hamanu hundi jireenya bara baraa akka qabaatuuf malee akka hin banneef Waaqayyo ilma isaa isa tokkicha hamma kennutti addunyaa baay'ee jaallateera jedha. Baay'ee gaariidha. Ilma akkamiitiin jedhe Waaqayyoof? Ustaaz Abumaas yoo deebitanitu ta'e natti himaa. Isa tokkicha. Isa tokkicha. Baay'ee gaariidha. Waaqayyo ilmaa meeqa qaba? Hanifati yoo ilmaan isaati ergamoonni ilmaan Waaqayyooti baay'eedha. Garuu ilma isa tokkicha yoo jedhu waan hundumaa karaa isaa isa uume. Karaa isaa. Tole karaa isaa uumee fi isatu uumeen garagara kana asitti naa qabadhu. Karaa isaa uumee fi isatu uumeen garagara. Ani kan hin jedhe Iyesuus Yaahuweedhaaf ilma akkamiiti? Ni dhalche moo? Ni uummate moo? Ni guddifate moo? Ilma akka hedduutu jira. Ilma Yaahuween immoo ilmaa meeqa qaba? Yesus hirraa itoo hardiif samiin hin uumamin dura abbaa irraa isa dhalate. Abbaan ni dhalche moo ilaa ni uummate moo ni dhalche moo ni guddifate moo ilma akkamiitiin jedhe Iyesuus? Isa kana fakkeenya baay'ee salphaa ta'e sii kenna. Sana booda gara caqasaatti si geessa. Jalqaba akka quraanaattis akka macaafa qulqulluuttis haddaan biyyoorraa hin uumame. Haddaan biyyoorraa erga uumame booda haddaan keessaa the same substance with the same essence hewaantu bahee jechuudha. Kana jechuudha. Easily jechuudha. Abbaa keessaa bahe jechuudha. Eenyu? Iyesuus. Addaan biyyoorraa uumame. Hewaan Fakkeenyan si fudhe haala dhaloota isaa haala dhaloota hewaan ittiin dhalatte. hewaan ni uumamte. Akkamitti Ni dhalatte uumamte hewaan. hin uumamne irraa uumamne. Ni tolche akka barbaadetti Rabbiin ni argamsiise. Naa baasi akkas ka jedhu. Na dhaggeeffadhu koyi. Na dhaggeeffadhu. Cinaacha hewaan irraatii baase ishee. Ni uume Keessaa Rabbi. baase jechuun hin uume son ta'in keessaa baasee jechuudha. Na dhaggeeffadhu koyi. Iyesuusii Yaahuweedhaaf ilma dhalatee moo Yaahuween ni dhalche moo pointiitti si deebisa achirraan baanu. Isa si Yaahuween jechaa jira. ni dhalche moo al tokko Yaahuween ni dhalche moo ni uume moo ni guddifate. Akkamitti ilmummaan Iyesuus akkami? Yaahuweedhaaf. Akkuma haddaamirraa hewaan baatetti abbaarraa ilmi bahe. Okay. Ilmummaa- Ni uume jechuu. Dhaggeeffadhu haddaamii fi hewaan haddaam maateeriyaalii sabistaansii biheevarii karakteristiksii eessensii haddaam qabu guutuu fudhattee baate. Fudhattee haa baatu isheen fudhattee haa baatu waa isheen jenne baraani kan Iyesuusiin jedhe. Iyesuus akkas ilma kan inni ta'e. the same scenario. God created Jesus. Do you believe or not? No. Akkamitti Created dhufe? jechuun ilaali. Created jechuun sabistaansii wahiirraa fuudhe. Laali. Waaqayyo Sabistaansii maalirraa? Ragaa naa fidi. sabistaansii mataa isaatiirraa. Eessarraa akkana jedha. Eh? Sabistaansii ho'iirraa Iyesuusiin fuudheen jedhu eessa jira? Ilma koo isan dhalchee jedha. Haadha manaan qabu Waaqayyoon. Haadha manaan qabu. Maariyaamin dheengadda kan lafarra turte dubartiin sagaleetu foon keessa ta'e isa kan Alimraan irras zasee Luqaas irra waanuma jiru ayidiyaa takkatu jira. Tulloonnis ni dhalatan jedha bara. Tulloonni ni dhalatan jedha. Eh? Baay'ee. Tulloonnis ni dhalatan jedha bara. Tulloonni ni dhalatan jechuun ikkoo Waaqayyoon ni mul'ise. Amma achi deebinaa qoyi. Ol kaasee Amma kan baasee Iyesuusitti deebinaa essensi sabistaansii Waaqayyo yookiin immoo Yaahuween Iyesuusiin sabistaansii irraa argamsiise kan jedhu al tokko. Eh? Kana sabistaansii irraa argamsiise natti himi.
har'an dhalche nan dhalche jedha nan dhalche Akkam godhee dhalche. ilmoo koo isa tokkicha jedha. Ilmi tokko qofa miti. Ilmi Yaahweh meeqa dennaan hedduudha bar. Yaahween ilmaa meeqa qaba? Sanitti deebina. Argama Yesuusitti deebina amma ilma kan inni ta'e dhugaa inni ittiin ilma ta'ee naaf himiidha amma. Wanti kana hin deemnu amma. Dhaggeeffadhu hargama Yesuus ittiin bahe akka beektuufan hargama ittiin hewaan baate sitti meemu. Hewaanin tolfamte. Baay'ee gaariidha. Kanaatiifuu amma uumamni Yesuus kan Addaamiin gargar akka hin taane ni fudhattaare akka wal fakkaatu. Waliin fakkaatu. Maaliif wal fakkaatu? Seenaariyoo isaanii sitti me bar. Ati nama barateedha sii gala. No. Miti. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Haddaan keessaa. Akkamittiin ilma ta'een jedhe. Tole akkamitti ilma ta'e? Akkamitti dhalche? Nan dhalche yeroo Waaqayyo. Maaraan faana wanti godhe waan aniifati waan anillee fuune normaali. Waan namni godhe. Hewaan akkamiin dhalatte? Ni uume Waaqayyo. In uume kan jedhu eessatti fidi? Hin uume ishee Addaamiin uume hewaan immoo keessaa baaseedha. Akkanuma ni tolche. Kanaaf Waaqayyoon mataan isaa jiraataadha ni jira. Ofii isaa keessaa ilma isaa Yesuus baase. irraan jedhe kan laa dhaggeeffadhu. Uumama Yesuus akkamitti ilma ta'eedha gaaffinan isa gaafadhe dhugaasa maaliif gara biraa keessa deemna? Yesuus akkamitti ilma ta'e Waaqayyoof? Akkamittiin Maariyaa akkamittiin hewaanii achi keessa akkasii galuufi bar. Laal dhaggeeffadhu. Laa rabbiin akkana jedhe laalli. Achis hin geessu. Pointii sun irraa hin dubbanna akkatti jettuuf achis hin geessu. Yaa ayyuhannaas innaa khalaqnaakum min zakarin wa unsaa wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila lita'aarafu jedhe rabbiin. No. Yaa ilma namaa tokko Allahumma salli ala Muhammad. Ilma namaa tokko